Kam jirtu nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani Simanii Tafariidha. Egaan barnoota keenya yeroo darbii keessatti ati barbaachiftuudha kan jedhu waliin ilaallee turre. Hawaasa keef, maatii keef, ofii keef, waaqa keef ati barbaachiftuudha. Barbaachisummaa keetti amanii kan jedhu waliin ilaallee turre. Egaan barnoota keenya yeroo darbee akkasumallee barnoota keenya ammaa argachuu kan feetaniif Simanii Official Tube like, share akkasumallee subscribe gochuun argachuu ni dandeessu. Egaan mata dureen keenya guyyaa har'aa walitti dhufeenya namoota faana qabdu sirnaan itti fayyadami yookaan walitti dhufeenya namoota faana qabduuf ilaalcha sirrii qabaadhu kan jedhu waliin ilaalla. Namoota naannoo kee jiran faana walitti dhufeenya akkamii qabda? Walitti dhufeenya keessanoo ilaalcha sirrii qabdaa fi karaa isa kamiin fudhatta? Wanta namoonni siin jedhan hundumaa hamaa gootee hin ilaaliin. Gaarummaaf kan dubbatus baay'een keessa jira waan ta'eef waan si fayyadu si fayyada itti fayyadami. Waan si fayyadne atuu ni beekta. Kanaaf baasi. Jecha qofaa ilaaluun namoota duukaa wanta walitti si buusu kamiyyuu jiraachuun isaaf hin malu. Yeroo namoota duukaa jiraatutti jaalalaaf kabaja guddaa qabaadhu. Namoota naannoo kee jiran hundumaa itti agarsiisi. Waan arguun isaaniif malu. Kenniif waan kennuufiin isaaniif malu. Yeroo sana ati illee deebistee ni fudhatta. Kan gaarii facaase gaarii hammata mitiire qamadii facaastee boqqolloo ni eegdu. Boqqolloo facaastee xaafii ni eegdu. Akkuma kana waan gaarii yoo facaaste waan gaarii si quunnama. Har'a wantoota sin quunnamne ilaaltee namootaaf yaada yookaan ilaalcha hamaa qabaachuudhaaf hin ariifatiin. Maaliif ree yeroo hundumaayyuu namni jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Si deeggaruufis ta'ee mul'ata kee bira dhaabbachuufis ta'ee namni si barbaachisa. Haalaan itti fayyadami. Qaba waan hundumaa beeki. Dubartiin ogeettiin qaba waan hundumaa beekti. Ati shamarreedha. Ogeettii ta'e. Mala dha'uu dandeessa. Kun kennaa keeti. Kennaa inni haalamne. Kennaa uumaa kee biraa siif laatame. Kennaa kee kanatti sirnaan itti fayyadami. Karaa itti fayyadamuun sirra jirutti sirriitti fayyadami. Isa sanaan dhiibbaa uumuu dandeessa. Namoota jireenya kee keessa jiran yookaan daandii jireenya kee irratti quunnaman hamaallee yoo ta'an gaarii gochuu akka dandeessu ni beektaa? Wanti si keessa jiru waan guddaadha. Wanta isaan hamaaf godhan gaarummaaf itti fayyadami. Namoota kana daandii jireenya kee keessa isaan galchi. Mul'anni kee dhiibbaa fiduu danda'a. Wanti si keessa jiru namoota sana irratti jireenya isaanii irratti akkasumallee walitti dhufeenya isaan namoota biroo duukaa qabanillee dhiibbaa guddaan akka isaan gidduutti uumamuuf dhiibbaa guddaadhaan akka isaan jiraatan gochuu ni danda'a. Kanaaf waan hundumaa yeroo hundumaa namoota faana gaafa jiraattu haalaan itti fayyadami. Nama hundumaa qabaa gaarii ta'een qabadhu. Isaan waaqayyo biraa siif laataman. Obboloonni kee lafarra jiran akkasumallee maatiin kee akkasumallee namni jireenya kee keessatti dhufu kamillee inni sun waaqayyo biraa siif laatame. Namni dhala namaaf eebba. Walii isaaf bu'a qabeessa. Kanaaf sirnaan itti fayyadami. Namni mul'ataa namoota faana jiraachuun beekama. Namni mul'ataa namoota kaan faana namoota naannoo isaa irratti mul'atan hundumaa faana naga qabeessummaan beekama. Kanaaf walitti dhufeenya nama hundumaa duukaa qabdu haalaan cimsii itti fayyadami. Ati ogeettii ta'e, ati hubattuu ta'e. Yeroo sana waan guddaa jireenya kee keessatti akkasumallee walitti dhufeenya kee keessatti argachuu ni dandeessa. Eebba obbolummaa keessa jiru yeroos qooddachuu dandeessa. Obboloonni waliin ta'uun akkam bareedaadha jedha sagaleen waaqayyoo. Kanaaf obboloota kee faana jiraachuun ta'uun beekami. Adda of hin qoodiin, adda of hin baasiin. Isaan irraa waan bartuu waan guddaa qabda. Isaan sirraa waan baran waan guddaa qabu. Namni namarraa waan guddaa fudhata. Namni nama naannoo isaa jiru irraatii waan guddaa yookaan jireenya guddaa akkasumallee eebba guddaa haammata. Kanaaf walitti dhufeenya namaa wajjin qabdu haalaan itti fayyadami. Waaqayyo sinaa eebbisu. Barnoota keenya yeroo darbee akkasumallee barnoota keenya ammaa argachuu kan barbaaddaniif Simanii Official Tube like, share, subscribe gochuun nu hordofuu dandeessu. Yeroo itti nagaa wal agarra. Nagaatti.